Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanalii miidiyaa qaa. Kun paartii lammataa freshman koorsii maatimaatiksiidha. Logical connectives in mathematical discourse and elsewhere and are constantly encounters declarative sentences which have been formed by modifying sentences with the word not or by connective sentences with the word and or if then or implies jechuu dandeenya if then idhaani. If እንደዚህ kan jedhu kana maal jechuu dandeenya implies jechuu dandeenya and if and only if isaan kana yookiin immoo connective warreen jedhaman kun shan isaanii sentensi tokko modify gochuudhaaf yookiin immoo gara tokko gara biraatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Modify gochuu dandeenya jechuudha. Jecha not jedhu itti dabaluudhaan jecha tokko jijjiiruu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf two is even number kan jedhu osoo not itti daballee modify gochuu dandeenya sentensi kana jechuudha. Two is not even number osoo jennee jecha kana ni jijjiirra jechuudha. Kanaafuu connective warreen jennu immoo isaan kana shanan jechuudha. Isaanis tokko nootii lammaffaa and asuma kaasnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. Kanaafuu jechuudha kana shanan argitaniitu. Enda shin jettu kun isaawwan kana kaniif isa shanaffaa kana walqunnamsiisu malee bakka lama hin jiru. Kanaafuu jechuun isaan kun connective warreen jennu kun shanan isaanii jechuudha tokko yookiin immoo sentence tokko modify gochuudhaaf nu fayyadu jechuudha. This five words or combination of words are called propositional connectives jedhamu jechuudha. Kanaafuu jechoota shanan not and or if then yookiin immoo implies jechuu dandeenya jechuudha. If then jedhani and if and only if isaan kana shanan kan ilaallu ta'a jechuudha. Eshi not kan jedhu kana ilaala. Later such PQRS isaan kana yookiin immoo PQRS kana fakkaatan kana bakka buufannee yookiin immoo diinoota godhannee proposition kan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Small letteriidhaan bakka buusna jechuudha. Small letteriidhaan bakka buusnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa kan itti aanu adeemnu egaa proposition shanan isaanii kan jenne suni tokko conjunctionidha jechuudha. Tokko conjunctionidha jechuudha. Conjunctioniin yookiin immoo maal jechuudha? End jechuudha waan biraa miti. When two propositions are joined with the connective end. Propositionii lama gaafa walitti finnu end kan jedhu kanaan gaafa wal qunnamsiisnu. End jechuun conjunctionii dhuma miti conjunction wal qabsiistuudha. End kan jedhu kana kan ilaallu jechuudha. Endadhaan gaafa wal qunnamsiisnee jedha. Bakka takkatti endadha yoo finne propositionii lamadha waan ta'eef jechuudha. Kan isin hubachuu qabdan propositionii lama. Endaan gaafa walitti finne the proposition formed is logical conjunction jennaan. Propositioniin uumamu logical conjunction jedhama jedha. Akkasumas immoo endaa kana jechuudha kan nuti diinoota ittiin goonu. Kun akkuma argaa jirtan kana leetarii kanaatiin diinoota goona jechuudha. Leetarii kanaan bakka buusna jechuudha. Ishiin kun endaa bakka buute jechuudha. V shape taatii gadi garagalti jechuudha. So the logical conjunction of two proposition P and Q is right. Amma conjunctioniiwwan yookiin immoo propositionii lama P fi Q jennee bakka buufna jechuudha. Yeroo barreeffamus immoo P and Q kun akkanatti barreeffama jechuudha. Yeroo dubbisnus immoo P and Q jennee dubbisna. Yoo barbaanne immoo P conjunction Q jennee dubbisna jechuudha. As irratti ishii kana isin otoo gara kanatti hin darbiin dursaa ifa akkasiin ta'u jechuudha. Conjunctioniin diinotii V shape gadi garagalti jechuudha. Endaan jechuudha. Mee fakkeenya tokko isinitti hima. Two is even number jedha. Kun propositionii yeroo darbee jechuudha. Two is even number. Lakkoofsi lama lakkoofsa guutuudha jenne true yookiin false jechuu ni dandeenya miti. Kun trueudha. True yookiin immoo wanti true value qabu propositionidha jenne. Kanaafuu two is even number kan jedhu gaaffii tokkodha qabadha. Yookiin immoo A jedha qabadha. Kun maal jechuudha? Proposition 1 jechuudha. Amma immoo kan biraas immoo 27 is prime number jedha. Kana immoo proposition 2 jedha fudhadha. Yookiin immoo A fi B jedha fudhadha. Isuma kana P fi Q bakka buufanne malee waan haaraa miti jechuudha. P and Q kan jenne kunoo gara walitti argitaniitu diinoota kan ittiin godhachuuf malee waan biraaf miti. Diinoota ittiin godhachuuf malee waan biraa miti. Kun akkuma ilaaltan iddoo kanatti kun ilaaltaniitu diinoota ittiin godhanne malee waan biraa bakka buufanna jechuudha. Malee waan biraa miti. Isiniif galeera jedhee yaada. Kanaaf tokko propositionii tokkoffaa propositionii lammaffaa kana walitti yeroo finnu jechuudha. Connect walitti goone join gaafa walitti goone jecha end jedhu walitti join goona jechuudha. Two is even number kan jedhu fi 27 is prime number kan jedhu kana gaafa walitti finnu isaan kan lama walitti gaafa akkamitti barreessina? Two is even number and 27 is prime number. Endaa jidduu galchineeti connect goone irraa jechuudha. Kanaafuu two is even number kan jedhu proposition 1 dha. 27 is prime number kan jedhu proposition 2 dha. Jidduu isaanii end kan jettu jira. Kanaafuu
Proposition 1 P yoo jenneen proposition 2 Q yoo jenneen P and Q jennaan jechuudha gabaabumatti. Kanaaf ishiin kun isiniif galteetti jedhee yaada. Inni kaan immoo P and Q are called is a component of conjunction. Akkuma nama isiniin jedhu componentii conjunction kanaati P fi Q jechuudha. Eshi P and Q is true jedha. P fi Q true kan argachuu dandeenya. Nuti kan true ta'uu danda'u yoo P true ta'ee fi Q'nis yoo true ta'e qofadha jedha. Amma waa'ee endaa gaafa ilaaltan maal yaadachuu qabdu? True yaadachuu qabdu jechuudha. Endaa keessatti yookiin conjunctionii keessatti true argachuu kan nuti dandeenyu yoo P'nis true ta'e Q'nis yoo true ta'e jechuudha. Karaa biraatiin immoo P'nis Q'nis true ta'e jechuun bar propositioniin tokkos yoo dhuguma ta'e propositioniin kan biraas yoo dhugaa ta'e qofa dhugaa jechuu ni dandeenya malee propositioniin tokko true ta'e propositioniin biraa false yoo ta'e dhugaa nuuf kennuu hin danda'u. Dhugaa argachuu kan dandeenyu yoo propositioniin lachuu dhugaa ta'e P'nis Q'nis yoo true ta'e qofadha kan nuti true argachuu dandeenyu. Endaa keessatti true kan argachuu dandeenyu jedhaati qabadha. So kanitti aanu kan immoo akkuma ilaalaa jirtan kuni propositionii P jedhamudha. Kun immoo propositionii Q jedhamudha jechuudha. Asirratti waan isin ilaaluu qabdan jechuudha. Asirratti waan isin ilaaluu qabdanii P and Q sun kana jidduu connect godhanuti. P fi Q dha. Propositionii tokko keessaa inni jalqabaa isaa fakkeenyaaf tu isiif number kan jiru true yoo ta'e Q'nis immoo jechi wayii true yoo ta'e true arganna iddoo kanatti true kenna. Osoo immoo propositioniin tokkoffaan jechuudha kunis carraa ta'uu afur qaba. Propositioniin tokkoffaan inni kuni true ta'e yoo muka carraa Q'in false ta'e falseidha malee true ta'uu hin danda'u. Kan true argachuu dandeenyu true fi true P'nis true Q'nis true carraa afur ta'uu qaba. Two safaa of innidha. So as keessa kan isin qabachuu qabdan kunoo ishee kana yoo qabattan otherwise false ta'udha waan ta'eef ishee kana qabattan. Example isaa ilaallu. Example isaa ilaala. Example consider the following proposition jedha. 3 is odd number true. Eshi Q amma isa P fi Q kan jiru kana dhiisame ishee kana irraa fadha. Dagadhaame ishee kana jechuudha. Ishee kana dagadhaa. So 27 is prime number false dha. Kanaafuu true endaa keessatti true qofa true ta'uu danda'a jennee waan ta'eef true yeroo kamiyyuu false wajjin jennaan false dha jechuudha. Pin true Q'in true qofa kan ta'uu danda'a. Arris Addis Ababa is capital city of Ethiopia. True jedha true dha. Eshi A gubbaarratti ilaala koottaa. A gubbaarratti maal jedhe Q B gubbaarratti maal jedhe. Ishee kana dagadhaame ishee kana dagadhaa dhiisa ishee kana dhiisa ishee kana lamaan dhiisa. 3 is odd number jedhe. 3 is odd number. True dhennee mi jedhe. True jennaan kanaaf. Eshi ende 27 is prime number jedhe. 27 immoo prime number miti false dha miti jedhe. Kanaafuu erga false ta'e false if true waliin gaafa deeman false arganna. Kan true argachuu dandeenyu true qofadha jenneen nuti dura. True qofadha jenneen. Kanaafuu amma isiniif galeera jedhee yaada. As deebi'aati immoo jechuudha. As deebi'aati. Dhimma ishii kana senteensii kana yookiin propositionii tokkoffaa hanga iddoo kanaatti jechuudha. Propositionii tokkoffaa, propositionii lammaffaa. Propositionii tokkoffaa P'dhaan bakka buustu. Propositionii ishii garanaa ishii lammataa Q'dhaan bakka buustu. Enda kan jettu kun immoo mallattoo ishii jidduu kanaati jechuudha. Isiniif galeera jedhee yaada. Ishii kanitti aanu immoo B gubbaarra kan jiru ilaala. P and R kan jettu kan ilaala. 3 is odd number jedha. It is true. Addis Ababa capital city of Ethiopia jedha. True. So true fi true'n argachuu dandeenya. Amma dhugaa argachuu dandeenya true'dha jechuudha. Sababni isaa dhugaa kan argachuu dandeenya yookiin immoo true kan argachuu dandeenya conjunction keessatti P'nis true Q'nis true yoo ta'e qofa true argachuu dandeenya jennee. So ishiin kun 3 is odd number kan jedhu Addis Ababa capital city of Ethiopia kan jedhu proposition lammaffaadha. Ishii immoo arriidhaan qabadha. Enda kan jettu immoo conjunction ishii jidduu jettu kanadha jechuudha. So isiniif galeera jedhee yaada. Kan itti aanutti adeemnu amma sa'aatiin dheeressuu kun immoo disjunction jedha lammaffaan. Disjunction jedha. Disjunction jechuun immoo or jechuudha. When two proposition amma dakkaatti iyyuu kana ilaalla jechuudha. Propositionii qabadha. Propositionii tokkoffaa propositionii lammaffaa qabadha. Propositionii wal lamaa fi isaa walitti connect gochuudha waan ta'eef isaa walitti gochuun nu fayyada waan ta'eef jechuudha. So when two propositionii lama gaafa maal goonu joined walitti goonu connective maal jedhamu or jedhamu. Yookiin immoo disjunction kan jedhamu gaafa wal qabsiisnu propositioniin nuti argannu maal jedhama formula code proposition logical disjunction jennee waamna jechuudha. Logical disjunction jennee waamna jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu yaada. Logical disjunction jettanii waamtu jechuudha. Eshi diinuut kan ittiin goonu immoo V-shapeedha. Faallaa sanaati. Wanti kun immoo wanti hubachuu qabdanii conjunction fi disjunction waliin faallaadha. Salphaatti qabachuu dandeessu. V-shape kun ol garagala. So logical disjunction of two proposition P and Q is jedha. Gaafa barreeffamu P oridha ishiin kun endaa miti dhiifama. P or Q. P or Q dha. Read as P or Q or P disjunction Q jechuu dandeenya jenneeti. Kana lamaan akkasitti ilaaluu qabna jechuudha.
Eshi as keessatti immoo asirratti wanti isin hubachuu qabdan tokkotu jira. Oorii keessatti waa'ee foolsii yaadadha. Endaa keessatti turuudha namni kan turuu argachuu dandeenyu piinis kiwwinis turuu yoo ta'e qofaa jettuun. As keessatti immoo disjaakshinii keessatti p or kiwwi is false if and only if both p and kiwwi are false. Foolsii kan argachuu kan dandeenyu yookiin immoo foolsii kan ta'uu danda'u oorii keessatti piinis kiwwinis yoo foolsii ta'e qofaadha jedha. Proposiishiniin tokkoffaanis foolsii, proposiishiniin yookiin immoo sentensii tokkos foolsii, sentensiin kan biraa foolsii yoo ta'e qofa foolsii arganna malee wal makuu hin qabu jechuudha. Wal makuu hin qabu jechuudha. Foolsii argachuu dandeenyu piinis foolsii, kiwwinis foolsii yoo ta'e otherwise true. Karaa biraatiin immoo true ta'uu danda'a yoo isarraan kana ta'e jechuudha. Amma tiivilii kana ilaala. Proposiishinii tokkoffaa, proposiishinii lammaffaa. Isaan kana maal goona walitti connect goona maaliin ooriidhaan jechuudha. Kanaafuu kan nuti foolsii argachuu dandeenyu foolsii fi foolsii qofadha jechuudha. Carraa kamirratti? Carraa arfaffaa gubbaa irratti jechuudha. Maaliif proposiishinii tokkoffaan tiruu yoo ta'e kan lammaffaan tiruu ta'uu danda'a. Proposiishinii tiruu fi foolsii, foolsii fi tiruu, foolsii foolsii carraa kana irratti carraa biraa hin qabu waan ta'eef isaanuma kana arfanii garuu kan isin baruu qabdan oorii keessatti waa'ee foolsiitii anaasaa jiru jechuudha. Kana keessatti waa'ee foolsiitii, foolsii kan argachuu dandeenyu, foolsii argachuu dandeenyu piinis enda kiwwi is foolsii yoo ta'e qofadha jechuudha. If foolsii yoo ta'e qofa foolsii argannaa jechuudha. Yoo ta'e qofa foolsii argachuu dandeenya isin jira. Isiniif galeera jedhee yaada jechuudha. Isiniif galeera jedhee yaada. Mee kottaa kan itti aanu kana gaaffii isaa hojjenna. Example 1 consider the following proposition jedha. 3 is odd number. 3 is odd number jedha. 3 is odd number. Lakkoofsa sadii lakkoofsa maan godha? Tiruu no? Tiruudha miti jedhe? Lakkoofsa lakkoofsa maan godha? Tiruu. 27 is prime number false. Kun tiruu kun false jechuudha. Nairobi is capital city of Ethiopia false dha. Isaan kun lama false. Q and S is false. Isaan kun jechuudha. Kanaafuu proposition jenna yookiin qubeen bakka buufna jennee miti qubee barbaadan bakka buusuu dandeessu. P Q R S small letter bakka buusna jennee kan miti. Proposition tokkoffaa kana P dhaan bakka buufannee, proposition lammaffaa Q dhaan, proposition sadaffaa kana immoo maaliin bakka buufne? S dhaan bakka buufne jechuudha. Kanaafuu kottaa amma ni hojjenna ni dalagna jechuudha. P or Q kan jedhu kana ilaalama. P or Q kan jedhu kana ilaalama. Ishirraa fadhaadhes sareentii rakaa kottaa. 3 is odd numbers. 3 is odd maal ta'a? Odd number. Lakkoofsa lakkoofsa maan godhaadha. 27 is prime number ta'aadha. Garuu maal ta'e? Deemsa maal ta'e? Tiruu ta'e jechuudha. Deemsa tiruu ta'e jechuudha. Lakkoofsa lakkoofsa maan godha. Or 27 is prime number. Tiruu. Sababni tiruu ta'uu danda'ee fi as keessatti foolsii kan ta'uu danda'u jarri lachuu yoo foolsii ta'an qofaadha jenne kun rooliidha jechuudha. Kun rooliidha jechuudha. Malee bifa maatiksiitiin egaa bifa akka ingiliffaattiin yoo ilaaltanii isinii dhugoomsuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafuu English language osoo hin taane karaa seeraa roolii kanaatiin ilaaltanii dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu 3 is odd number tiruu fi maal waliin dorgomsa irra foolsii waliin dorgomsa jirra jechuudha. Tuunis prime number keenya foolsii deemee jire gaafa piin keenya tiruu tuuwin foolsii gaafa ta'u deemiin keenya tiruu ta'a jechuudha. Oorii keessatti jechuudha. P is tiruu or false is equal to tiruu oorii keessatti akkana dhufaa jechuudha. Foolsii argachuu dandeenyu foolsii qofa kana bakka salphaadha. Eshi biika gubbaa kan jiru ilaala. Bifa kanaa yoo barreessitan kun proposition tokkoffaadha. C odd number kan jedhudha. Kun immoo meeqaffaadha? Kiwwiin kun immoo proposition lammataa irraa jechuudha. Lammataa isa kanatu kiwwiidha. Kuni tokkoffaadha jechuudha. Eshi P or S kan jedhu kana immoo ilaala. 27 is prime number jedha. False. Nairobi is capital city of Ethiopia. False. Kanaafuu false maal kenna? False kenna jechuudha. Kanarraan kan hafe isaan kan hundi isaanii tiruudha jechuudha. Ingilif akkasiin mayalaa iddoo biraan dhaqnee maaliif oorii kana akka language ingiliffaatti akka fudhanne so note jedhan iddoo kana note the use of or jedhetti fayyadamne yeroo oorii kana fayyadamne in propositional logic keessatti is rather different from the normal use in the English language dha jechuudha. English language kanarraa maal ta'a different dha jechuudha. Baay'ee gargar ta'edha jechuudha. Innis hin jira. Eshi example kana sirrii ilaaluu dandeessu. Egaa ishii ofuma keessanii ilaalaa. Kutaa itti aanutti deemnaa sa'aatiin walaa deemaa jira waan ta'eef implication kan jennu ilaallata. Amma immoo implication kan jennu ilaallaa jechuudha. Implies kan jennu kana kan ilaallata jechuudha. Implicationii keessatti propositionii lama gaa walitti finnee connectivii maal jedhamu implicationii jedhamu yookiin immoo implies connectionii jedhamu gaafa join goonee proposition nuuf uumamu maal jedhama? Logical implication jedhama. Impliesiin kun immoo implicationii kun immoo kanaan bakka buuti. So the logical implication of two propositions P and Q is right and yeroo barreeffamu P implies Q jennan. P implies Q gaafa barreessanus kun P implies Q jennan. The function of the connected implies between two propositions is the same. Yeroo fayyadamnu
implies kan jedhu kana if zeenii kana wajjinis tokkumadha. Gaafa dubbisanis immoo P implies Q kana carriedhaas if P then Q akkanatti illee fayyadamuu ni dandeenya tokkumadha jechuudha. Zaseemidha jechuudha. Kanaafuu isin jalaa muddamee na fakkaata. Sa'aatiin xiqqoo sila deemaa jiruu fi P implies Q is false. P implies Q false kan ta'uu danda'u yoo maal ta'edha? If and only if P is true, Q is false. Yoo kan false argachuu dandeenyu implication keessatti. Implication false kan argachuu kan dandeenyu yoo P true ta'ee Q false ta'e qofadha jedha. Yoo akkas ta'e qofadha jedha. Hubattaniitu jedhee yaada. Hubattaniitu jedhee yaada jechuudha. Kanaafuu mee kottaa teebilii kana bira adeemnu. Dubbisaawwan akkana jiran kana ofuma keessanii dubbisaa ijaa irra oofaatii bira darba. Eshi hubadhaatii darbaa jechuun barbaada jarroo osoo hin taane hubadhaatii darbaa. Maal jedhaa proposii tokko proposii lama jira. Isaan kan lamaan gaafa impilaas walitti goonu impilaas goone waan argannu ilaaltu jechuudha. Kun impilaas kan ta'e isaati. Kun eshi gaafa impilaas taane deebii keenya asitti argannaa jechuudha. Kan foolsi argachuu dandeenyu piin tiruu kiwuun foolsii yoo ta'e qofa foolsi argachuu dandeenya jechuudha. Foolsi kan argachuu dandeenyu yoo piin tiruu kiwuun foolsii yoo ta'e qofadha jechuudha. Innis isa jira lammaffaarra jirti jechuudha. Kun akkuma ilaalaa jirtan kana lammaffaa kanarra jira jechuudha. Kun kan nuti foolsii argachuu dandeenyu yoo piin tiruu kiwuun foolsii yoo ta'e qofa foolsi argachuu dandeenya. Otherwise tiruu propositionii bira jechuu danda'a. Proposition jedhee yaada. Propositionii jalqaba tiruu inni lammaffaa foolsii yoo ta'e foolsii arganna. Hubadhaa. Eshi mee kotta gaaffii kanarratti isin gala jedhee yaada. Maal jedha? 3 is odd number jedha. Amma example wal fakkaataa fudhate jedhe. Isiniif haa galu malee isin kan barbaadan jedha. 3 is odd number jedha tiruudha. Eshi kiwuun immoo maal 27 is a prime number jedha. Foolsii. Amma tiruu foolsii waliin oofe foolsii argachuu ni dandeenya jechuudha. Foolsii argachuu ni dandeenya. Kotta arriin illee ni jira. Addis Ababa is capital city of Ethiopia jedha. Tiruudha. Kanaafuu gaafa connect waliin goonu immoo kotta asitti ilaala. P implies Q kan if 3 is odd number then 27 is prime number jedha. False jedha. Yoo lakkoofsa odd number ta'e sabuu dammoo digdamii torba prime number false jedha. Imuun sun iyyuu false ta'a jechuudha. Akkuma ruulitti akkuma afaanitti iyyuu soba ta'a jechuudha. Maaliif tokkoffaa tiruu fi false waliin jenne false kenna jenne piin tiruu kiwuun false ta'e qofa false kan argachuu kan dandeenyudha. Isarraan kanaaf hunduu tiruu ta'a jechuudha. Mee kotta laalaa. Eshi asii ishii kan nuti keessa deebi'u 3 is odd number. Lakkoofsa maal godha? Dhugaadha. 27 is prime number. False. As maal jenneen P inni jalqabaa yoo tiruu ta'e inni lammataa false yoo ta'e P tiruu kiwii false is maal kenna? False kennaan lammataa gubbaa irratti kan jala isinii muree jechuudha. Kun lammataa kana gubbaa irratti jala isinii muree kun itti isinii mari'a. P ishiin jalqabaa tiruu kiwiin false yoo ta'e qofa false argachuu kan dandeenya. Isaa yoo akkas ta'e qofa false argachuu dandeenya jechuudha. Eshi kottaa 3 is odd number jedha. Lammaffaan immoo 3 is odd number jedha. 3 is odd tiruu zeen Addis Ababa capital city of Ethiopia. Tiruuf tiruu wantichi tiruu baay'ee jechuudha. Tiruuf baasii. Kanaafuu impilaasii keessatti yookiin impilikashinii keessatti kan nuti foolsii argachuu dandeenyu P tiruu kiwuun foolsii yoo ta'e qofa kan maal argachuu dandeenyu? Kan foolsii argachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf isiniif galeera jedhee yaada. 3 is odd number kan jettu kuni dhimma tokkoffaa. Addis Ababa capital city of Ethiopia kan jettu kun immoo proposii lammaffaadha jechuudha. As gubbaarra kan isin galuu qabu tokko gara olitti iifidhaan kan kaane suni iif jenneeti zeen jennee miti. Iifidhaan kaanee propositionii galchina zeenidha. Kanaafuu zaseen jenneetu implies kan jenne wajjin tokkodha kan jenne sana ishiidha. Kun rakkoon qabu. Amma kan itti aanuun adeemnu jechuudha. Kan itti aanu adeemnu yeroo iifii kana garuu karaa baay'ee fayyadamuu dandeenya implies jechuudha. Yookiin immoo implication karaa baay'ee kun akkasitti illee kana mulu nu fayyadamuu dandeenya. Tokkuma isin ilaalaa jechuudha. Isin ilaalaa. Waan irratti dabaluun qabu waan ta'eef ilaalaa. Eshi amma immoo by implication yeroo keenya fayyadamuudhaaf by implication when two proposition are joined with the connected proposition lama gaa walitti finnu maaliin by implication by jechuun lama jechuudha karaa biraatiin. Lama jechuudha. The proposition form is called logical by implication jenna logical equivalence jechuu dandeenya karaa biraatiin. Kanaafuu logical by implication yookiin immoo logical equivalence jechuu dandeenya. By implication is denoted by amma implication imply akkana yoo ta'e implying akkana yoo ta'e lama jechuun karaa lachuun jechuudha. By jechuun lama karaa lachuun duubattis fuulduratti. Kanaafuu kana qabadhaa by implication ishii kana jechuudha. So logical by implication of two proposition P and Q is written in P by implication Q. Kanatti barreessa.
As keessattis foorsii argachuu kan dandeenyu. Amma akka carraa gaarii isiniif ta'e jechuudha. Maaliif carraan ittiin isin qabattan karaa salphaa argachuu dandeessu kan isin jedhe hunda sammuu keessan keessatti endaa qofa isa jalqaba konjaakshinii qofa tiruu kan argachuu dandeenyu piin tiruu kiwwiin tiruudhaati qabadha. Kanarraan kana hundi foorsiidhaati qabadha. Hundi isaanii kana foorsiidha jechuudha. Foorsii argachuu kan dandeenyu jedhaati qabadha. Disjaakshinii kanatti foorsii argachuu dandeenyu yoo maal ta'edha jennetti. Lachan isaa yoo foorsii ta'e piinis kiwwiinis yoo foorsii ta'e jenneen. Disjaakshinii keessatti. Implikeeshinii keessatti immoo foorsii argachuu kan dandeenyu piin tiruu kiwwiin foorsiidha jenneen. Baa implikeeshinii kana keessatti immoo foorsii argachuu kan dandeenyu fi kiwwiin yoo vaaluun isaanii differenti yoo ta'edha jechuudha. Wal fakkaataa nan tiruu ta'a. Kana ishee kana hubadhaa. Differenti. Yeroo isin jedhu tiruu fi tiruun tiruu ta'a. Ishiin kun tiruu, ishiin kun foolsii differentidha. Ishiin kun foolsii, ishiin kun tiruu differentidha. Ishiin kun foolsii hin ta'u. Kanaafuu foolsii argachuu kan dandeenyu differentii gubbaa irratti jechuudha. Differentii kan ta'e gubbaa irratti yookiin immoo riizaaltiin isaanii gargar yoo ta'e. Fakkeenyaaf piin tiruudha. Gaafa piin asii tiruu ta'u, kiwwiin asii maal ta'e foolsii. Gaafa asii piin foolsii ta'u, kiwwiin asii maal ta'e tiruu. Kanaafuu as keessatti differentii kana keessatti foolsii argachuu dandeenya jechuudha. Isiniif galeedha jedhee yaada. Example isa ilaaluu dandeessu iddoo kanatti jechuudha. 2 is greater than 3 jedha. 2 is greater than 3 foolsiidha. Lamadha akka sadirra hin caalu waan ta'eef jechuudha. 5 is greater than 4 jedha tiruudha. Ila inni kuni tiruudha, inni kun foolsiidha jechuudha. Foolsii argachuu kan dandeenyu different value irratti jennaan jedhe. Kun amma different value dha. Gaafa P by implication kiwwii gaafa gaafatamne amma otoo irratti by implication kiwwii soo gaafatamne deebiin keenya maal ta'a? Foolsiidha jechuudha. Sababni isaa different value dha. Different truth value garaa jira. Then P by implication kiwwii is jedha. 2 is greater than 3 if and only 5 is greater than 4 false. Kanaafuu deebiin keenya akkana ta'a jechuudha. Different truth value gubbaa irratti jechuudha by implication keessatti. B irra kan jiru ilaala. B irra kan jiru ilaala. Amma A irra kan jiru ilaalle. B irra kan jiru immoo P is odd number jedha. P is odd number. Lakkoofsa sadii lakkoofsa maangoodha jedha. Tiruudha jenna. 2 is a prime number tiruu. Kanaafuu amma ammas gubbaatti ilaala. Kun amma the same truth value waan ta'uuf different truth value miti. Different truth value qofa irratti kan foolsii argachuu dandeenya. Amma immoo lachan isaanii dhugaa ta'e. Piinis tiruu, kiwwiinis tiruu ta'e. Silaa gaaratti asirratti piin maal ta'e foolsii, kiwwiinoo tiruu. Garaa piin asitti tiruu gaafa asitti immoo foolsii ta'e. Gaafa kana deemnee taphatana foolsiidha. As keessatti garuu tiruu arganna jechuudha. Asitti amma 3 is odd number jedha. Kunoo piin tiruu yoo ta'e if and only if 2 is a prime number jedha. Tiruudha. Kanaafuu tiruu ta'a jechuudha. Isiniif galeera jedhee yaada. Amma haala ittiin barreessuun ashii duraa kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Yoo jiraate tokkicha isaatiin deemaa jira waan ta'eef negeeshinii kan jettu kana qofa itti daballeeti xumurraa jechuudha. Viidiyoo keenya guyyaadhaa isinitti dheeraa daqiiqa 30 ta'uudhaaf jira. Negeeshin jedha. Negeeshin. Eshi koottaa negeeshinii kana seera ilaala. If any proposition P we can form the proposition negation P. Mallattoon kun mallattoo negeeshiniiti. Mallattoon kun mallattoo negeeshiniiti. Fakkeenyaaf kun P yoo ta'e negeeshin P barreessuudhaaf duubatti immoo akkatti barreessine P barreessina jechuudha. Isiniif galeera jedhee yaada gubbaarratti. Eshi negation isin mara called negation of P. Kunoo negation of P jedhamti ishiin kuni maal ta'a? If P is true, yoo negationiin P'n kun yoo false ta'e negationiin P immoo true ta'a. Negationiin P true ta'a. Fakkeenyaaf P is equals to false. As negationiin P immoo maal ta'a? True ta'a. Faallaa isaati jechuudha kun. Waan biraa miti jechuudha. Kun faallaa isaati. Faalladha. Faallaan tiruu maanni foolsii, faallaan foolsii immoo tiruudha. Kana jechuudha negeeshinii waan biraa miti. As koottaa P fi negeeshin P ilaala. P fi negeeshin P. Kun P'dha. Kun immoo negeeshin P'dha. P maan tiruu. Negeeshiniin tiruu maan foolsii. P maan foolsii. Negeeshiniin foolsii maan tiruu. Kanaafuu isin galeera jedhee yaada. Fakkeenyaaf Addis Ababa capital city of Ethiopia osoo hin jedhin negeeshinii kana osoo jedhaa isin jedhee Addis Ababa is not the capital city of Ethiopia kan jettu jechuudha. Kun akka darraa kunoyyuu example jiru isumadha. Addis Ababa is capital city of Ethiopia tiruu. Faallaan tiruu maan foolsii akka foolsituutti jennamu akkamitti nootiitti gochuudha. Addis Ababa is not the capital city of Ethiopia. Bakka kunoo Addis Ababa capital city of Ethiopia jennaan maal ta'e tiruu ta'e miti iddoo kana. Tiruu ta'e. Tiruu ishii kana ilaalaa. Negeeshiniin tiruu maan foolsii dhaan miti. Asitti maal goona Addis Ababa akkuma jettu barreessina capital city of Ethiopia miti nooti kan jettu dabalaa jechuudha. Foolsii gochuudhaaf nooti kan jettu dabalaa. Kanaaf ishii kana jechuudha baay'ee salphaadha yeroo itti aanu koomentii gubbaarratti eersaasiin kun haa hojjetamu moo jettan waliin hojjennee dabarraa lakkiin hojjetamiin nutu yaalla yookiin immoo hojjennaa hojjetan koomentii gubbaarra naa kaa'aa yeroo itti aanu akkam paartii sadaffaa gubbaarratti ni hojjedhu yeroo itti aanu maal laallachuudha compound or complex proposition kan jettu kana waliin ilaallu ta'a jechuudha.
subscribe gochuu akka hin irraanfanne chaanalii kana yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuus hin irraanfatina. Komentii gubbaarratti immoo naa barreessaa. Komentii yookiin immoo yaadni isin anaaf kennitan viidiyoo gara fuulduraa akka hin jabaadhee hojjedhuuf na fayyada waan ta'eef komentii naa kaa'uu hin irraanfatina. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Galatoomaa.